Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanalii YouTube Abdul App barnoota haalaan barbaachisaa ta'ee fi kan YouTuberoonni martinuu dirqama beekuu qaban akkasuma ulaagaa kanallee guuttachuu qaban. YouTuberiin tokko ulaagaa sadan kana hin guuttanne taanaan chaanaliin keessa monetize ta'uu hin danda'u akkasuma immoo maallaqa irraa argachuu hin dandeessanu jechuudha. Haga ulaagaa kana sadan guuttattanitti. Kana jechuun standard featurein enable ta'uu qaba akkasuma grease ta'e akkasuma intermediate featurein enable ta'uu qaba. Haala kanaan magariisa ta'uudhaan inni sadaffaa keessattuu inni guddaan jechuudha. Advanced featureinis enable ta'ee akka gubbaa sana magariisa ta'uu qaba jechuudha. Faayidaan jara kana sadanii maalinni? Inni dhumaa dhimma monetizationiitiin wal qabata. Monetize ta'uu hin dandeessanu. So chaanalii YouTube tokko baname kana sadan yoo ooni godhate yookaan immoo yoo kun sadanuu haala kanaan magariisa hin tahin chaanaliin sun monetize ta'uu hin danda'u jechuudha. Sadan jaraatu maal akka jarri tahan akkamitti akka ulaagaa kana guuttannu waliin ilaalla. Haala kanaan magariisa ta'uu qabu, enable ta'uu qabu sadan jaraatu jechuudha. Kanaafuu future illegability jalatti jechuudha. Inni tokkoffaan maalinni chaanaliin YouTube banattanii viidiyoo yeroo maxxansitan inni tokkoffaan ofiif enable ta'a. Waa tokko wanni isin gochuu qabdan hin jiru. Chaanalii YouTube banattanii yeroo isin viidiyoo maxxansuu eegaltan ofiif magariisa ta'e enable ta'a jechuudha. Isa lammaffaaf isa sadaffaa garuu itti xiyyeeffachuun kan isin sirreessuu qabdan. Namoonni baay'een keessaan screenshot na ergaa jiru. Screenshot sun immoo kan kana wal qabatee jechuudha. Kanaafuu kana sadan dirqama sirreessuu qabna jechuudha. Intermediate ka jedhu kun maalinni faayidaan isaas? Intermediatein kun dirqama bilbila itti galchitanii yookaan immoo chaanaliin keessa yeroo verify ta'e akkaataa verify itti godhan barsiiseen jira. YouTube keessa yeroo isin verify gootan wanni kun sadan yookaan immoo enableinis isiniif banamaa jechuudha. Kana jechuun yeroo isin verify gootan viidiyoo daqiiqaa 15 olii YouTube irratti maxxansuu dandeessu, suuraa dura taa'ee miidhagee mul'atu irra kaa'uu dandeessu, YouTube irratti live seenuu dandeessu jechuudha. Featurein inni lammaffaa yeroo enable ta'e. Yoo enable hin ta'in monetize gochuu hin dandeessanu, viidiyoo dheeraa maxxansuu hin dandeessanu, suuraa irra kaa'uu hin dandeessanu, lakkoofsa bilbilaa itti galchuun verify yeroo isin gootan sirraa jechuudha. Bu'aan nuti irraa argannu kana sadanii. Inni sadaffaan hoo maalinni? Inni sadaffaan advanced featurein waan baay'eedhaan wal qabata. YouTube keessanii irratti monetize ta'uu dabalate. Karaan inni ittiin enable ta'u yookaan immoo nuuf banamu jechuudha. Karaa sadiin inni illee garuu faayidaa yookiin bu'aan nuti irraa argannu guddaa yookaan immoo hedduudha jechuudha. Kana jechuun monetizationii dabalate. Inni sadaffaan on hin taane taanaan yookaan immoo enable hin taane taanaan monetize gochuu hin dandeessanu, chaanalii sanarraa maallaqa argachuu hin dandeessanu jechuudha. Akkasuma inni lammaffaan kan wal qabatu dhimma suuraa irra kaa'uutiin suuraa akka irra kaa'uu hin dandeenye isiniif ibsaa jechuudha. Inni sadaffaan kun garuu dirqama itti xiyyeeffatanii keessattuu YouTuberoonni haaraan isa sadaffaa kana sirreessuu qabdu jechuudha. Isa lammaffaa duraa yeroo baay'ee dubbadheen jira, lakkoofsa bilbilaatiin akkamitti akkasiin verify gootan. Karaa sadiin isa sadaffaa kana banuu dandeessu. Karaan tokko video verification. Video verification yoo filattan viidiyoo fuula keessan sakandii 30f YouTube itti erguudhaan sa'a 24 keessatti isiniif deebi'a. Sa'a 24 hin turu, yeroo baay'ee sa'a 2-3 keessatti deebisu. Inni lammaffaan ID yookiin paaspoortii keessan suuraa kaasuudhaan enable godhattu. Inni sadaffaan immoo channel history. Viidiyoo daawwattaniin yookaan immoo viidiyoo YouTube irratti daawwattan history sana delete gochuu dhiiftanii saniinis active gochuu dandeessu jechuudha. Build channel history waan ta'eef jechuudha. Amma asirratti channel history right ta'ee jira. Mee ka right hin taane yookaan immoo ka ammallee illegal hin taane irratti haa ilaallu. So amma kun right godhee jira already. Ka right hin taane irratti waliin haa ilaallu. Amma asirratti illegal jedha, ammallee eeyyamamaa miti, lama enable ta'ee jira. Sadaffaan garuu ammallee ganaadha. Filannoo sadiin sirreessuu dandeenya jechuudha. Tokko keessaa filannee irra tuyne. Yeroo irra tuyne yeroo isa sadaffaa kanarra tuyne gara gajjallaatti magariisa tokko nuu fida. Magariifni inni nuu fidu access future waan jedhu jira. Access future kanarra tuquudhaan filannoo sadan kana keessaa tokko filachuu dandeenya jechuudha. Tokko video verificationidha. Video sakandii 30 of waraabnee itti ergina. Linkii isatu nu erga. Linkii dhuma sanarraan deemneeti kan nuti waraabnu. Yookaan immoo paaspoortii ID yoo qabaattan itti erguudha. Yookaan immoo channel history ji'a lamaaf wanni isin daawwattan walitti qabamee isiniif banamaa jechuudha. Kanaafuu access featureii kanarraa haa tuynu.
Access feature irra yeroo isin tuwitan filannoo sadii isinii kenna. Kana keessa kan barbaaddan jedha choose how to access advanced feature. Inni tokkoffaan egaan yoo isa tokkoffaa filannee video verification ida video keessa waraabdanii inni nu accept isin godha waa tokko rakkina hin qabu. Daqiiqaa sakandii 30 keessatti waraabdanii ergutu jechuudha yookaan immoo video dheerinni isaa sakandii 30 achirra turuu qabdu. Fuula keessan sirriitti itti galchuu qabdu. Linkii isaa isatu isiniif ergaa yoo isa filattan jechuudha. Isa lammaffaa yoo filattan ID dha yookaan immoo paaspoortii keessan guyyaa tokkoffaatti isinii deebisa ID keessa yookaan paaspoortii suuraa kaastanii itti erguudha. Wanni kun dirqama raayitii ta'uu qaba. Raayitii ta'eera taanaan waa tokko rakkina hin qabu. Inni sadaffaa immoo build channel history dha. Viidiyoodhuma daawwattanii waa tokko wanti isin gootan hin jiru yoo sadaffaa filattan chaanaliin keessan ji'a lama keessatti viidiyoo isin daawwattan walitti isinii qabeetuma yoo ji'a lama ol viidiyoo iimeelii sanaan yookaan chaanalii yuutuubii keessan irraa fayyadamaa jiraattan yookaan ilaalaa jiraattan waa tokko rakkina hin qabu ji'a lamaan booda inni nu isinii banaa jechuudha. Kanaafuu isa tokkoffaa filattan taanaan neekstii tuyitu liinkiin isaa isiniif ergama liinkii sana fayyadamuudhaan video itti ergitu. Isa sadaffaa filattan taanaan build channel history dha waa tokko rakkina hin qabu isuma filattaniituma neekstii tuquun keessaa baatu jechuudha. Neekstii tuyitanii gootii jettuuni haga ji'a lamaafaa turuun isaanii mala jira garuu ji'a lama hin ga'u yeroodhumaan akkuma isin video daawwataa deemtaniin baatii lama yookiin baatii tokko yeroo isin geessan enable isiniif tahaa jechuudha. Fayyadamaa yuutuubii ta'uu keessan mirkaneessuudhuma qofaa jechuudha inni sadaffaa. Kanaafuu inni sadaffaa salphaadha inni tokkoffaa salphaadha. Isa tokkoffaa yoo filattan neekstii tuyitu liinkii isiniif ergama liinkii san fayyadamuudhumaan viidiyoo keessan of waraabdu bakka itti waraabdan isiniif kenna inni nu sanaan booda itti ergitu yeroo isin itti ergitan guyyaa tokko keessatti isiniif deebisaa jechuudha. Isa sadaffaas filachuu dandeessu build channel history yoo filattan immoo calliftaniituma viidiyoo yuutuubii irraa ilaaltaniin viidiyoodhuma barbaadan ilaalaa deemtanii yeroo ji'a tokkoof wayii ji'a lama geessan isiniif banamaa jechuudha. Kanaafuu namoonni baay'ee waan kanaan rakkataa jiratan isa sadaffaa kana dhuftanii enable gochuu qabdu. Enable gochuudhaaf immoo filannoo sadii qabdu jechuudha. Akka inni enable ta'uuf sadaffaa filattanii yoo feetan neekstii tuyitu your channel history being established isiniin jira dan ka jedhu tuyina. Yoo feetan irra deebitanii dhiiftanii filachuu dandeessu haga ji'a lamaan yookaan ji'a tokko wayii sanaan booda ni banamaa jechuudha. Callisees isiniif banamuun ni mala yeroo tokko tokko kanaafuu yoo callisee isiniif baname waa tokko rakkina hin qabu agarsiin viidiyoo maxxansaa deemtaniin agarsiin waa ilaalaa deemtaniin agarsiin viidiyoo maxxansaa deemtaniin isiniif banamuus ni danda'a waa tokko rakkina hin qabu. Kanaafuu dirqamni inni guddaan maalinni sadan kun yoo enable hin taane magariisa hin taane monetization guutuu hin dandeessan. Kanaafuu sadan sana monetization guutuudhaaf dirqama sadanuu maal ta'uu qaba enable ta'uu qaba jechuudha. Sadan sunu future sadanu banamu qaba channelii keessanirra future sadan kana ilaalladha warri monetize hin taane cheekii godhadha suuraa irra kaa'uu isin dide taanaan isa lammaffaatu enable hin taane lakkoofsa itti galchuu qabdu verify gochuu qabdu. YouTube irra seentanii akkaataa channelii YouTube verify itti godhan jettanii yoo search gootan karaa salphaa ta'een argachuu dandeessu. Viidiyoo yeroo lama sadii irraa dalageen jira. Achira seentanii karaa salphaa ta'een channel YouTube keessanii verify gochuu build channel history filattanii sadan isaatu enable ta'uu qaban isiniin jira. Egaan barnoonni keenyas kana fakkaata karaa salphaa ta'een YouTube studio keessa seentanii mallattoo settingii tuqunaa argattu kanaan dura barsiiseen jira salphaatti YouTube studio irraa argattu waan kana. Barnoonni keenya har'aas kana fakkaata laayikii sheerii hiriyoota keessaniif gochuu hin dagatinaa isiniin jecha haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.